listen to me, please. Aye. Ada pinkiya. Banara guddaadhaan suuraa kiyya hin hojjechisiista. Ati dura qabdee deemtan saayiboonni kee immoo suuraa xixiqqaa akkana hojjetanii si duuba deemanii hiriira baatan jechuu jaalalli injifataadha jechaa. Saas wayyu bannaadhaas wayya. Aara na ficcisiisii. Ooy mee dardabni fitatta. Intee sittiin maree miira keessa jirraa barnuti amma. Aswayya kunoo aswayya kaameraan kiyya seeraan wanna jedhaan jiru. Inshallah arrabsamii gubbaa teessullee rakkoon natti hin jiraan. La ilaha illallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaan sadii goona. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Naga qabdu? Alhamdulillah nagaa izin. Annagaa. Mashallah bareed. Adabii jedha geessee warra sii deebi akka namni hundi saayiboonni feetillee dhaga'utti. Ayye. Thank you so much. Akka hacaalu kan argite banaarii guddaadhaan suuraa kiyya hojjisiistee dura deemte jechuudha qabattee. Saayiboonni kee immoo suuraa waraqaa xixiqqoodhaan akkana hojjetanii qabanii si duuba deemanii jaalalli injifataadha. Gisee ateettu injifataadha siin jaan. Viidiyoo akkasii hojjettee boru post goota feesbuukaa fi tiktookii irratti jechuudha. Adabbiin kiyya kana kan keetilleen dhageen ture yaa faamiliin isaa dhageessu hime. So you akagotan good luck. Let's go family. Let's go. Waate kan kanina guys. Kanarratti bonus hin barbaachisu okay? Speed irratti taaftaa uma godha. One. Yalla taaftaa uma godha hundi keessanu. Ibsicha taaftaa binus hin moodaan. Maar godha meete isaan mul'atu. Ndee guys maaltu deema? guys gaanoodin taa. Wayne qoya. Ganaadha guys. Ganaadha taabtaa binshi. Gana. Waltaan goone deemtee ulaalunaati. Ibsicha sodaataa jirta bishaan kannaaf guys please bishaan kannaaf. Ganaadha sun. Taa kana bishaan nan barbaachisu. Let's go guys. Waajiranii garuusi. Rakkoon hin jiraan taabtaa binus immoo. Pada bulutnya namna la bawal sika bujira ciyo sin jifatam. Inde nan jifatu. Bye go welcome. Ibsicha. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam jenne par ma salam tha bhai tari sodat tari sa. Wallahi sadanne. Si sadati mali. Aku majara di tanah arfatte ruti makkatar. Mali video keessatti ixaana arfatina jettan ani ixaana alfanne du'aayin godha guys sadin baay'is okay wayni waan nyaadamu deemna fakkaataa jira we no fi problem fi mushkila guys kanaaga wanta kanata wallahi abade thank you Damin aywa ni wa kayin banni guys it's really